Aartistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Aartist Yoosan Geetaahuun wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa fi hedduu kan namatti tollee akkasumas illee dhaga'uufillee kan namatti tolu isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya kana sabskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun immoo sooshaal miidiyaa qabdan hundasaa feesbuuk, teelegiraam akkasumas illee tiiktaak irratti illee sheer gochuun aartistii keenya jaalatamaa fi beekamaa aartist Yoosan Geetaahuu kana sirba isaa haaraa kana akka inni namoota hedduu bukkee illee qaqqabu yoo namoota hedduu bukkee qaqqabe aartistii keenya jaalatamaa sirbi isaa kun illee akka inni namoota hedduu dhaga'an illee kan godhudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufnetti isin haa dabarsu. Egaa akkuma beekamu daawwattoota keenya aartistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Yoosan Geetaahuun kanaan dura uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii hedduu kan qabudha jechuudha. Aartistiin kun keessumaayyuu sirba afaan Oromoo keessaa sirba viiyuu guddaa argate illee sadii obsaa kan jedhu illee kan Yoosan Geetaahuun kan ta'edha jechuudha. Gara viiyuu miliyoona 50 akkas waan akkasii godhateera. Ergasii booddee aartistiin keenyas baala gizeelleedhaan illee baala gizee jedhee sirba bareedaa tokkoon dhufee ture. Innis illee akkasuma uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa argateera jechuudha. Gara miliyoona 15 fi isaa olillee ilaalamuu danda'eera. Ergasiis dheengadda kana aartistiin keenya kun Joomaree kan jedhu aadaa Wallaggaadhaan immoo dhufee ture jechuudha. Innis akkuma beekamu sirbichis baay'ee viiyuullee argate amma ammaatti miliyoona 5 irra jira jechuudha achii 4 gidduutti. Egaa daawwattoota keenya aartistiin jaalatamaan kun sirbisaallee hedduu kan namatti toluu fi akkasumas illee akkaataan itti hojjetamullee yeedaloonsaa walaloonsaa hundisaallee wal simee bareedee kan bahudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa aartistiin keenya kun amma immoo gara warra Jimmaa deemna jechaa jira. Gara warra Jimmaa deemnee immoo sirba bareedaasaa aadaa Jimmaadhaan baafna jechaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma dhageessaniitu sooshaal miidiyaa irraa kiliippii isaallee wanti hundumaayyuu dhageessaniitu jechuudha. Egaa aartistiin keenya kun sirba aadaa Jimmaadhaan ilma mootii kan jedhu bareedaasaa fi hedduu kan namatti tolullee qabatee dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Mee akkamittiin simatu isiniin jecha warroonni aartistiin keenya kun akka inni dafee dhufu barbaadan illee koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya aartistiin keenya kun sirbi isaa mata dureen isaa inni faaru kun ilma mootii kan jedhuu fi sirba aadaa Jimmaa bareedaa fi hedduu kan nama ajaa'ibudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa aartistii keenya kanaanii dafii kottu jennaanii. Egaa daawwattoota keenya aartistiin kun yoo maal irratti dhufaa asirratti dhufaa fi akkamiin immoo dhufa yoo jettan aartistiin keenya kun akkuma beekamu yuutuubii mataa isaatii illee banatee kan hin qabnedha jechuudha. Kanaafuu aartistiin kun sirba isaa yuutuubii viisiyoonii yookaan Naahom Intarteementii irratti gadhiisa jechuudha. Sirba isaa haaraa dhufaaru kana yoom dhufa immoo kan jettanii aartistiin keenya kun ammaafillee akka xumuruurra jira malee xumuree hin finne jechuudha. Kanaafuu yeroo dhiyoo gidduutti isiniif qabatee dhufa jechuudha. Egaa aartistii keenya kanaaf laayikii fi sheer gochuun illee odeeffannoo kana namoota hedduu bukkeen akka aartistiin keenya kun sirba isaa bareedaa kanaan illee gaafa inni gadhiisu namoota hedduu argatuuf jechuudha. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoon keenya irraa immoo kana ture. Amma xumura qophii keenyaatti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo dhuma osoo deebi'een jedha sabskiraayib gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gama kiyyaan nagaatti.